ummata nuti akkaan isaan dhugoomsinurra nu gahaa jirtutti galgala arraatirraa jalqabe fedhii rabbiitiin galgala arraatirraa jalqabee namkum 40 warri qixxaawu biyya isaaniitti ni galan izni rabbiitiin tu biyya isaaniititti ni galanii fedhii rabbiitiin inshaa Allah tartiibaan tarataraan dubartii fi daa'imman manguddoon akkasitti bagartee tartiibaan galan baga rabbi isin gammachiise du khabar baannu khana alhamdulillahi rabbil alamin halkan edanaatirraa eegalee namkum 40 kan qixxaa'u lammiin Itoophiyaa gama biyya isaanii ni galanii jechuudha du khana oduun nu gammachiiste tana duba garte gammachuu tanaan isini wajjin qoddachuudhaaf dhufe akka khaleessa dubbanne nabii rabbi akkije alayhi salaatu wassalaam irra caaltuun hojiidha oduu nama gammachiistu obboleessa keetii irratti naquudha duba garte oduu nama gammachiistu obboleessa keetii irratti naquudha kanaafiin dhufe takka dhaamsaan qaba warra biyyatti galuuf dhaamsaan qaba mootummaadhaaf du dhaamsaan qaba warra biyyatti galuuf dhaamsaan qaba mootummaadhaaf qocoollotti na caqasa warra biyyatti galuuf dura dursoo mootummaan keenya tan amma biyya bulchaa jirtu kabajamoo Dr. Abiy Ahmad Ali dhaamsa qabna ummanni kuni biyya ormaa waggaa dheeraa taa'ee hojjechaa turedu gariin isaanii waggaa 2 gariin isaanii waggaa 3 gariin isaanii waggaa 5 gariin isaanii waggaa 6 gariin isaanii duba gartee haqabeenyallee wali qabatee jira sababa amma duba gartee rakkoo biyya Saudi Arabiyaatti uumamteen ummanni kun poolisiin mana itti cabsitee seente kana keessa hattuun isaan saamtellee hedduutu jira jechuudha ummanni kun wayta biyya isaaniitti galan watakkallee harkaan qabandu ummanni kun wayta biyya isaaniitti galan watakkallee harkaan qaban ummata kana qubsiisaa gaarii akka nuu qubsiistan hojiin qabne akka hujii itti gootan kabajaan isin gaafannaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmad Ali kabajaan isin gaafan ummanni kun biyya isaanii dhufan wayta biyya isaanii deebi'an haqabeenyi isaa saamame haqabeenyi isaa hatame haqabeenyi isaa zarafame hangan qabu harka qullaa biyya deebi'u jiran jechuudha biyya namaa keessa rakkatanii mana hidhaa keessa rakkatanii dararaa meeqa arkanii akkasii wajjin biyya namaati biyya isaaniititti gizee deebi'an harka qullaa dhufan ummata kana mootummaan amma biyya bulchaa jiru akka nuu simattanii qubsiisaa gaarii nu qubsiistanii hujii akka itti nu gootan kabajaan isin gaafannaa tana dhaamsi kiyya warra amma biyyatti galee jiruuf dhaamsi kiyya warra amma biyyatti galuuf rabbi amma si baase aboo rabbi sodaadhu haareetti bishaan baharaa yaabbatteechitti hin deebiin wallahi lazim rabbi si baase aboo rabbi sodaadhu lubbuu rabbi sii kanne tana tiisi lubbuu rabbi sii kanne tana amaanaadha haareetti ammaas bishaan baharaa yaabbattee ol hin deeminii antanaan si dhaamadu antanaan si dhaamadu rabbiin qur'aana keessatti akkii je'e walaa taqtuluu anfusakum lubbuu teessan hin ajjeesinaa walaa tulquu bi'aydiikum ila tahluka waan ajaa'iba sitti ta'uun sitti himame dheengadda hunoo torbaan takka moo 2 dura Jabuutii irraa bishaan yaabbatanii osoo deemanii dooniin bishaan liqimsee nam 100 meeqa du'e dur diinoo ummata du'e san keessa eenyu jiranii beeyta wayta namni natti himu warra ji'a 2-3 dura manuma hidhaa Saudi Arabiyaa san keessa taa'ee sagalee nuu tahaa je'ee dachii garagalchetu achii duba gartee wayta fuudhanii baasanii biyya darban haareetti achiin dhufe bishaan hin nyaadhabe wallahi rabbi irraa si gaafata duuba bishaan kun na nyaataa osoo beeytu
bishaan kun nalik imsaa osoo beeytuu yooni fi achirratti kan baatu taate wallahi rabbi irraa si gaafata. Gariin namaa maal jee yoo bishaaniin liqimsamanii du'an shahiideedha. Ni dogongorte obboleessa kiyya, ni dogongorte. Shahiideen nabiin baanu sanii miti alayhi salaatu wassalaam. Shahiideen nabiin baanu sanii miti. Doonii silaa nam 20 fi 30 fuutu nam 300 fi firraffe amtee seentee bishaaniin gida liqimsatte shahiideedha jettaaf obboleessa. La. Ifittiin taphatin obboleessa kiyya. Ifittiin taphatin sanii miti. تنبي ربي جي عليه الصلاة والسلام دون موجود دوتا نمغرتين ملك كتفو تنمسر نفوت أصو ديمتو أجل ربي دفعوه في كراجل تيدوت وقوز ميك سينس سيجلي أصو إيلا فاق أتو جرتيو لك إمسات أصو خلونا فاق اللولو جرتيو بشان سيفور روحي أمو حركة خيتين بشان كن ننياتا أصو بيتو yoo bishaan yaabbattee deemtee duute wallahi lubbuu teessee harka keetiin ajjeese irraa gaafatamta takka tan lammaffaa dubbiin amma akka durii miti jabduudha wallahi dhugaan sitti hima eega takka biyya deebite haareetti ammas bishaan baharaa gubbaan rakkoo meeqa arkite yoo as deebitee biyya saawudi arabiyaa keessa kan qabamtu taate dhiiga keessii dhiiga hassaree godhe jechuudha. أمانة أسرج تقبل رجاولي من يتمدي من أبولي سخية نبينا كيجي عليه الصلاة والسلام لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها لبون تكلنو دبقرتهن دوتو حنقاني في رزقي إسي قلت توجي والله biyyi yaman taati amma asii biyyaa itti dheessitu mee namni obboleessoo bar biyya yaman jechuun yeroo ammaatitti addunyaarraa biitti akka rakkoo keessa jirtu biitti akka miskiinaa biyya yaman boleen keenya warreen achi keessa rakkachaa jirullee rabbi haa dirmatuufi rabbi ammumatti isaan haa dhaqqabu rabbi ammumatti isaan haa furu dhiifamaan gaafachuu barbaada warree yaman gaafa rakkoon akkasitti deemaa turte dubbachuun dandeenye sababa wahiitii fi feesbuuk irraa uggurame ture waan takka godhuu dandeenye hobumaan taa'ee booyaa ture dhiifama naa godhaa ture rakkoon teessanii fi tan amma mudattee nutiif rakkoo ija biitaatii fi ija mirkaati wallahi warri suudii keessa jiru isin caaleetii miti obboleen inumaatu rakkoon teessanii irra hamtuudhaahu yeroo san hin dubbanne wanni dubbachuu dhabeefis sababa dhimma dhuunfaa kiyyaatii fi feesbuuk irraa uggurameeti malee dhimmi keessan rakkoon teessan nu yaachisuu dhabdeetii midhiifamallee isin gaafan dubbii teenya deebina obboleen kiyya kan islaama mana hidhaa kana keessaa duba gartee boo'ee bee biyya galee biyya irraan haareetti bishaan yaabbatee dhufee biyya yamanitti deema obboleesso biyya duubaa halkanii guyyaa boombiin itti roobdu lubbuu teessan hin halaakina lubbuu teessan eegaa amma booda eegaa rabbi isni haa dirmatu rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'aalaa biyyatti gaafa galtaniis qubatiinsa gaarii rabbi isin haa qubsiisu qubatiinsa gaarii rabbi isin haa qubsiisu aboo waan biyya saawudinni arkannaa jettanii yaaddanii ol rabbi biyyatti isin haa kennu jiruu bareeddu rabbi isin haa jiraachisu hamtuun isinirraa haa qabu rakkoo isin mastee jirtana keessaa rabbi isin haa baasu nagayaan biyya teessanti isin haa galchu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa haala jiruu fi jireenya rabbiin isinii haa mijjeessu inshaallah haala jiruu jireenya rabbiin kiyya isinii haa mijjeessu warri biyyaatiis ummata duba gartee halkan edanaatirraa gama biyya isaanii dhufuu deemu simadha waan qabdaniin cinaa dhaabbadha obboleen keessan kuni jiruu teenya jijjiirra ja'anii biyyaa bahanii biyya namaatittis duba gartee haala amma isin arkitan kana mudatan wayita isin dhufuuf deeman kana harka qullaa isin dhufuuf deeman isin ammoo waan dandeessaniin simadha yoo waan itti simattan dhabdan fuula banaadhaan simadha qalbii balloodhaan simadha rahmata walii godha walii dirmadha wal gargaara dhumarratti dhaamsi kiyya obboleen keessan kanneen mana hidhaa keessa jiru hanga taraan isaanii geessee biyyatti galfamanii duba gartee rakkoo hedduu keessa dabran uffatan qabnee jira hawaan nyaatanii faan dhuganii qabnee jira hanga dandeessan koree waan kanarratti hojjechaa jirtu qunnamaati obboleen keessan cinaallee dhaabbadha koree waan kanarratti hojjechaa jirtu si galatoomaa isin jechuu wajjin akkaataa duba gartee obboleeyyan keessan kana
qunnamtanii gargaarsa irraa sassaabdanillee haala mijjeessaa haala babal'isaan dhaamsa kiyya inshaa Allah yoon haqa qunname rabbi irraahi dogongor nafsiyaatiif shayxaana irraahi khayri waliin nu haa deebisu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.